Seenaa namaa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arrabsee adaa godhaa ture, cinqaa guddaa keessa nama seensisuudhaaf yaalaa ture. Rabbiin booddee maal akka isa godhe haa ilaallu. Akkuma beekamu abbeera nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam keessaa isa tokko ka ta'e Abuu Lahabi. Abuu Lahab abbeera nabiyyiiti. Abbeera nabiyyii ta'uu wajjiin Nabi Muhammaditti kafaree Qur'aana kijibsiisee ergamaa rabbii ta'uu isaanii kijibsiisee isaan arrabsaa ture jechuudha. Har'a seenaa Abuu Lahabii dubbachuufii miti. Seenaa ilma isaati. Ilmi isaa Utaybaa fi Utubaa ijoollee jedhamu qaba. Utaybaa fi Utubaani ijoolleen lamaan kunniin ijoollee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ruqayyaa fi Ummu Kulfuum ta jedhamtu osoo Nabi Muhammad hin ergamin dura fuudhanii turanii. Garuu erga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergaman booda immoo Abuu Lahab ijoollee nabiyyii kennaa kanniin lamaan akka gadi dhiisu dirqamaan humnaan gadi dhiisaa jedhee ijoollee isaa lamaan kanniin xalaaqa goosisee jechuudha. Ijoollee Abuu Lahabii ka ta'an keessaa isa tokko ka ta'e Utaybaan akkuma abbaa isaa Nabi Muhammaditti kafaree sallallahu alaihi wasallam isaan arrabsaa ture, isaan cinqaa ture, jecha badaadhaan dalagaa badaadhaan isaan azaa godhaa ture jechuudha. Guyyaa tokko ergaa suuraan wannajmi idhaa hawaa maa dalla saaxibukum wamaa gawaa suuraan najmi erga nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam irratti bu'e booda Utaybaan ilma Abii Lahabii ka ta'e kun dhufee maal jedheeni Muhammad jedheen ana akfuru biwannajmi idhaa hawaa wabilladhii danaa fatadalla. Muhammad na dhageettaa jedheen ani wannajmi idhaa hawaa keetittillee kafaree kadanaa fatadallaa ta'ettillee kafaree qur'aana kee kanatti kafaree bee waan fidde fidii jedheeni summa tasallata alayhi bil'azaa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam azaa isaan godhee isaan rakkisee uffata isaaniillee irra kutee watafala fi wajhii fuula isaanii irratti illee tufe. Habiibii kiyya sallallahu alaihi wasallam illaa anna albuzaaqa lam yaqaa alayhi ilmi abbaa Lahabii dhufeetiin nabiyyii keenya irratti tufe. Garuu tufiinsi inni tufe sun nabiyyi irra hin buune hikma rabbiitiin nabiyyi irraa gama biraa bu'ee jechuudha. Kuni waan rabbiin nabiyyi kennaaf ta'e jechuudha. Nabiyyiin haga akkanatti azaa godhaman mara rabbii isaaniitiif jedhanii beekaa obsan, beekaa cadhisan. Lubbuu isaanii irraa deebisuu hin barbaadan isaan wanti isaan lolaniif wanti isaan dubbataniif yookamii yoo diinaan rabbii tuqame qofaa jechuudha. Akkanatti nabiyyi azaa godhee isaan rakkisee irratti tufuufis yaalee cinqaa hedduu keessa isaan seensisuudhaafis yaalee jennaan nabiyyiin boodarra maal jedhanii du'aa itti kadhatanii Allahumma sallit alayhi kalban min kilaabika yaa rabbii kiyya saree kee irraa taate yaa rabbi isarratti moosii itti gadi dhiisi jedhanii saree tee irraa taate saroota kee irraa saree moohii yaa rabbi itti gadi dhiisi jedhanii du'aa itti godhani. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa du'aa nabiyyi kennaa ni awwaatee fi yeroo tokko Utaybaan nigdiidhaaf gama biyya Shaamii bayanii naannoo Zarqaa jedhamutti erga isaan bu'anii achi qubatan booda leenci wayii dhufeetiin isaan irra naanna'e. Leenci naannoo isaan qubatanii ciisan kana isaan irra naanna'e. Utaybaan maal jechuu eegalee yaa wayla akhi huwa wallaahi akili kamaa da'aa Muhammadun alayya qatalanii wahuwa bimakka wa ana bishaam. Badii obboleessa kiyya leenci kun hadhaanuma nyaatuudhaaf deema jedhe. Maa jennaan Muhammadtu narra kadhate. Muhammad yoo namarra kadhate du'aayin isaanii awwaatamti. Rabbi lafan buusu, rabbi isarra naman dhiisu. Muhammad makkaan taa'ee anammoo oduu as jiru asinna nyaate hojii Muhammadiiti kun marti jedhee boo'uu eegale. Booddee hiriyoonni isaa warri waliin jiran jidduu isaanii kaayanii jidduu isaanii akka rafu godhanii garuu du'aayin nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam awwaatamaadha. Rabbii nabiyyi keenyaaf ni tumsa. Leenci jidduma isaanii osoo jiru isuma qofa dhufee keessaa fuudhee cicciree nyaatee ajjeesee jechuudha. Subhaanallah. Qiinxallaame nama nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam adaa godhaa ture. Rabbiin booddee isaa
du'a badduu, du'a hamtuu kanaan addunyaa kanarraa isa kaasee jechuudha. Akkuma rabbiin keenya qur'aanaan jedhe innaa kafaynaa kal mustahzi'iin, warra azaasi godhan, warra si cinqan, warra si rakkisan nutu sii gayaa, nu sii jirra jedhee rabbi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf diinni nabiyyiidhaa hanga fedhes baay'atu, hanga fedhes isaan arrabsu, booddeen isaanii akkanumatti halaakamuudha, akkanumatti baduudha jechuu rabbiin nama jaalala nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam qabu nu haa taasisu. Salawaata buusuudhaan viidiyoo kana xumuraa, hiriyoota keessaniifis sheer godhaa isiniin jedha. Salaamun alaykum wa rahmatuhu wa barakaatuh.